السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرص أجائبة. عثمان بن عفان رضي الله عنه إرى وان أفر آدا قوچون صدركا نما فيدان اتدلقون دركا من مرة تاتي أفرانسون تقفى أمتا غغاري وجين جراچون صدركا نما دبلتي إسانت هدأچو يوكان جلا ديمون دركا من مرة تاتي لما فا قرآن قرأون صدركا نما فيداتي waan qur'aanni jedhu itti dalaguun dirqama namarratti taati. Sadaffaa qabrii itti gorfamuudhaaf ziyaaruun sadarkaa namaaf idaati. Siinqii qabrii qopheeffachuun dirqama namarratti taati. Afraffaa nama dhukkubsataa gaafachuun sadarkaa namaaf idaati. Dhaamsa yookiin wasiyyaa irraa fudhachuun dirqama namarratti taati. Rabbiin khayrii duniyaa fi akiraallee walitti nuuf haa qabu. Warra waan dubbisetti gorfamu rabbiin nu haa godhu, warra waan dhageeffatetti gorfamullee rabbiin nu haa godhu. Hanganuma tana ofitti hin dheeratinaa sheer waliif godha. Irra isin deebi'a. Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu irraa waan afur aadaa golchuun sadarkaa namaaf idaati. Itti dalaguunis dirqama namarratti taati. Tokkoffaa afran keessaa tokkoffaa ummata gaggaarii wajjin jiraachuun sadarkaa namaaf dabalti. Isaanitti hidhachuun yookiin jala deemuun dirqama namarratti taati. Lammaffaa qur'aana qara'uun sadarkaa namaaf idaati. Waan qur'aanni jedhutti dalaguun dirqama namarratti taati. Sadaffaa qabrii itti gorfamuudhaaf ziyaaruun sadarkaa namaaf idaati. Siinqii qabriif qopheeffachuun dirqama namarratti taati. Afraffaa nama dhukkubsataa gaafachuun sadarkaa namaaf idaati. Dhaamsa yookiin wasiyyaa irraa fudhachuun dirqama namarratti taati. Rabbiin khayrii dhageeffannee itti nama fayyadamu haa taasisu.